mootummaan Oromiyaatis akka nagaya keenyan eeyne dhibbaa dhibbatti hubannee jettee dhiyeessiteef jechuudha. Namni silaa ummata eeguu qabu hogga naannoon biraa naannoo Oromiyaatti duulte nama keenya jeefte mootummaa Oromiyaa ture. Garuu mootummaan Oromiyaa bakka silaa nu eeydu duubaan deebitee ummata jaarsootillee akka dhooyite agartanii jirtanii jechuudha. Kana eenyu godhe caasaa kan maka dirtana. Abubakar Amannaaji Abubakar Muusaa itti gaafatamaa nageenya Harargee baatiif kan dhiyaatiif kan naannawa Harariiti. Nama daarooti. Nama obboleettiin isaa aangoo guddoo Mustafee wajjin qabdu. Guyya jaarsoon dhawamtu telefoonumatti dhawaniiti aboonni duraan dhawu jirraa duubaan dhawe yoo si gaafatan shanee jira jiinjaaniin. Akkasitti jaarsoo kar lamaa naannoo Oromiyaatii fi naannoon Somaalee dhooytee jechuudha. Amannaajiin duubaan itti ajajee. Kana warri biyya jirtan yoo arkuu feetan nam 18tu hiwat faanaa ceesu jira milishaan jaarsoo dhawamte. Fadis irraa nam 24 du'e miidhagaa tolaa 12 naannawa kaan irraa 12 24 du'e kun taaziyaa taa'u jirtu deemaa dhaqaa laala. Waan qabatamaan isinii himu jira. So tanaaf manguddoon jaarsoo qulqulleessitee numaatu Oromiyaa jala jiraachuun barbaannu maboodaan waan nagee keenya nuun eeyne naannoon Somaalee waraanni ummata nagayaa akka viidiyoo irratti ifii maxxansan agartansan ka waan godheef nuti naannoo ta'uu barbaannaan dhiyaattee jechuudha. Abiyyi direct emailii argineef jechuudha isaaf. Akkasitti Abiyyiin tanaaf arke malee kasii silaan arkuu beeka. Akkanuma arken seenaa. So qabsoo nuti godhu jirruutu waan sana filmaas waan social media irratti deemuu fi san uggolee hidhate xaliila taateef jechuudha dubbiin. Dubbii maayyiin isin hima. Ummata keenya qabxii lama gabaabseetumaan isin hima. Takka Harargeen ilmaan Oromoo kan Harargee afran qalloo qofaa miti jaarsoo qofaa miti. Harargeen guutuun dhabamuuf jiraanna. Yoo nuti arra kaanee hidhannee hawaasa keenya jaarreen dhaabbanne akka harlaatitti gartee ummata tokko asirra ka Oromoo jiru jiraatu jechuutu dhufuu jiraata. Jecha kiyya kana hiraatatti hin kannitanii qabadhaa ta'an. Yoo arra isin hidhanne ummanni kun ummatallee lafaa wajjin fudhachuun barbaadan warri daaroot kun. Nurraa dhabamsiisaniiti akkuma qaalluu naannawa Ogaadeen Jaamson lafa siitirraa qulqulleessanii ummata daaroot irra qubsiisanitti akkuma akkichuu akkas godhanitti akkuma jaarsoo lafa cararraa kaasanii ummata isaanii irra qubsiisanitti akkasumatti ilaa hawaash dhaquu jiraatti qabxii tana mataa keessa kaayyadhaa ummata keenya hidhannoon arra nuti akka hawaasaatti qawwee bitannee mootummaa beeksifnee jiraachuun dirqama keenya yookaan dhabamuu keenya jechuudha qabxii maayyidhaa mee hadiroo waan Somaaleen gooteef nama tokko Minnesota irraa sirree xiqqoo takka harkate achi naa bilbilee naa himee bara waan Somaaleen hadiroodhaa Minnesota keessa goote jala bu'aa hubadhaan isiniin himu waan akka Somaalee waan gurguddaa gootee fi inni ummata keenya dhabamsiisuudhaaf murteessee jira jechuudha garaa isaatiif. Tuni warri isaatu amma gaa maaliif Minnesota galan mana akkam keessa galan. Mana ni qareeffatamoo mana bitameef keessa galan if gaafadhaasan ummata keenya dubbii gabaabduun isinii hima soo hadiroon bakka sadarkaa san irra jira jechuudha gabaabdumatti walumaa galatti ani fixadhe amma yoo ummanni keenya Harargeen ol kaanee hidhannee qophaa'uu baanne abbaa gadaan qabnu nuti manguddoon teenya tan bakka nu buutu hin jirtu manguddoo nu keessaa fixan jaarmee hawaasaa keenya diigan dhaabninis dur nu diige arraas warri akka Amannaaji kun itti gaafatamaa maqaa Oromootiin achi taa'u ummata keenya ka duugaa jiru isa kan milishiyaa fi liyu poolisii Oromiyaa bahaa ajajuu isa kan duubaan ummata keenya ficcisiisu isa nuti shanyii duugaa nurra deemu jiraatana beeka fayyaada dhiifama guddaa yoon isin dheereesse yoo arra ol kaanee ijaan bananne dhabamuuf jiraanna tana beeka jaarsoon ammoo naannoota gaafanne san matumarraan deebinu nuti naannoo taanee jiraachuu qabna ummanni keenya hireessanii achiin qabuu jechuudha fayyaada galatooma. Ulfaadhu atiiro galatoomii. Aye, Commander, go on.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندي خيسانو غلطوما ديناول لغات اللين هدو الفاتو غلطومي وان غرتي سلا أمني خينيا دغتي وان أمني خينيا فو ولا الفوتي أمتا خينيا قربو سون كي وان قدادا غلطومي سنجتشم بربادا كنما تقوتي رغانكي جلما فا خلايا دخيتيون دي بي ummanni keenya Oromoo kun mee wal burjaajessuu tana keessa haabaanu ara rakkinni gartee nuti dubbachuu dadhabne khara lafa jalaati ministeera muummee bira ga'ee ministeerri muummee saba kana gartee bakka saba kanaa bu'ee afaan isaatiin dhimma dirree dhawaa akkasitti dhugaa ummata keenya dubbachuun waan guddaadha. Kuni carraa bareedaa fi carraa gaarii ummanni keenya gartee itti yoo itti fayyadamuu danda'e waan gartee seenaa isallee isaaf deebisuu danda'u. Arra namni Oromoo wama mormuu fi waan gartee gaarii namni hojjete balleessuu malee waan silaa isaaf ta'u irratti hin xiyyeeffatu. Dirree dhawaan onnee fi hafuura uummata keenyati. Dirree dhawaan lafa uummata keenyaa lafa gartee seenanis wama maraanuu Sumaaleen achi keessatti gartee bakka hin qabnedha. Kuni ammoo ummata keenyarra afaan burjaajessanii Sumaaleen akka nama gartee lafa san dhugaan lafa ishii taatetti shira adda addaa ministeera muummee irratti yeroo yaaddu Oromoon afaan qabatee cal'isuun tokko haqa isaa namaaf kennu. Lama gartee waanuma isaatu wallaalu Oromoon irra ka'ee dhugaa argate kana irratti sagalee ministeera muummeetiin kabajamoo Dr. Abiy Ahmediin galatoomii jechuu danda'uu qaba. Yeroo hunda nuti ofii waliin cabsinu, ofii waliin balleessinu, ofiif wal duran dhaabbannu, lafa teenyallee ofumaa wal dura dhaabbannee Sumaalee lafa hin qabneef lafa teenya dabarsinee Sumaalee hin kenninu jechuudha. Dhugaa teenya awwaallee Sumaaleedhaaf dabarsinee hin kenninu jechuudha. Kanaaf arrallee amma yeroon hin dabarree gabbaanee waan dhufe kana itti fayyadamnee dirree dhawaa lafa Oromiyaa jalatti deebisuun dirqama tahaa jechuudha. Oromoo Harargee qofa osoo hin taane uummanni Oromoo bal'aan dhimma kana dhimma gartee lafti isaa saamamuuf deemu dhimma lafa isaa shiraan Sumaaleen irra wal guurtee irra wal jaartee gartee lafa isaa fudhatuuf deemtu kana qalbiin laalee waan kana gartee akka isaaf deebi'u gochuun dirqama Oromooti jechuudha. Kanaaf wantoonni gartee amma diinaa ol fide kuni hubannoo akka namni keenya argatu akka namni keenya gartee tokkummaan ka'ee dhaabbatu gochuun gahee miidiyaati. Asumaan galatoomi jechuu barbaada. Obboleeyyan keenya immoo warri Sumaalee namni biyya namaa dhaqee biyya namaa sani keessa jiraachuu danda'a malee biyya tiyyaa jee lafa namaa falmuun waan gartee seeruma addunyaattuu fudhatama qabaatii miti. Kanaaf uummanni keenya arra waan gartee ministeerri muummee isaaniif dubbate kana gabbahee raggaasifatuun tokkummaa isaa eeggatee biyya isaa kabachiisuun lafa isaa naamusa gartee daangaa isaa eeggachuun dirqama tahaa jechuudha. Warra Harar qofa osoo hin taane warra Harargee qofa osoo hin taane Oromoon balloon dirree dhawaan hafuura uummata keenyati, onnee uummata keenyati, lafa teenya qabeenya gartee uummata keenyati. Kuni gartee uummanni keenyallee tokkummaadhaan waan kana hubatee irratti hojjechuu qaban jaa. Carraan amma dhufe kun ammoo carraa gartee Sumaaleen nu bira dabartee lafa isaanii hin ta'in akka waan isaanitti falmanii Oromoo wajji gartee kiraakirrii seenuu akka hin qabne akka biyya namaa keessa jiraatan naamusaan keessa jiraachuu akka danda'an qofa lafta Oromoo akka taate qofa Oromoon itti mul'isuu dirqama qabdiin isiniin jaa. Galatoomaa mee booda waan dubbadhuun qabaman galmatti hin gabaabsu. Ulfaadho Kubaandar jara keenya manni nu gaffacaasu deema sirreessullee dadhabe irraallee deebisu dadhabe yoo manni nu gaffacaases gaa umaa wanti goonu hin jirtu marii bareedduu waliin kaasne wallahi irraallee deebisuun sirkiin allagamte maatti afaadii. Akki goonu mee yoo dandeessee rabbi si laaffise boru taa'uma akka tanaa takka akka sana duraa yoo walitti deebi'uu dandeenye namuutuu waan danda'uun qoqophaawee boru martakatti akka oofannee dhimma nasiyaatis wajjin itti yoo fufne akkam jenna walitti deebi'uu sagantaa boru yoo nu qabuu dandeesse. Okay. Yaada tokko yaada dhuunfaatiin qaba. Bayaan manni nu ganna qudeema osuma dubbatu yoo si ganna qee sakandi yoo si ilaalte waan wal fakkaatu tokko jira. Akka sirratti chubatu. Okay. Osoo nu ganna inni waa lama dubbadhee gabuu barbaadan illee akka dhuunfaatti.
wannan dubbachuu barbaade isinii Oromoon gingilchaa kan ta'an bichaadha. Wanti muummichi ministeeraa jedhee akka nama dhuunfaatti. Ani muummicha ministeeraa wayim biyya san poolitikaa deeggaruu fi miti. Wanti inni jeesan tufooza tumtanii dibbee tumtanii isin akka wanti hin godhina. Laakiin ammoo nama keessa akka dhuunfaa irratti muummichi ministeeraa dirdhaan ka Oromooti waan jeef inni akkas waan jeef qabaa poolitikaaf jeminaamin dhiisa jechisan tokkochaan sanuu gahaadha. Obboleeyyan waan isin hidhamu. Isin ammoo gaafa xilaanii akka biyyaatiin akka lafaatiin nutti dhufe akka lafaatiin akka biyyaatiin deebisuu qabna. Akka sabaatiin deebisuu qabna. Dirdhaan ka Oromooti ka Oromooti jaalannee jibbinee ka Oromooti nu osoon ta'in jaalateellee dirqameellee muummichi ministeeraati namni kun bulchaa biyyattiiti je. Isin ammoo wayita kana maal gootan diina mataa keessa dha'uudhaaf muummicha ministeeraa yaadeen ijeessan deeggartanii diina dha'uudha malee lakki muummichi ministeeraa waan akkasiitiif je Kadir Jawaar ammoo waan akkasii waan kanaaf diina ganda keessa gaddeemee nu guure waan jedhu ilaalcha akkasiisan sammuu keessaa dha'a. Hangaarraatti jabaa keenya nama keenya wanni harkaa balleesse yoo jiraate waan akkanaati. Yaada kooti kun daqiiqaalee naa kaa'uu dandeessaa. Ani wanni isin hin jedhu nama keessan qabadha. Wanti nurra dalagamaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf akka biyyaatti akka sabaatti wanni nurra dalagamaa jiru. Akka sabaatti yoo deebite akka Harargeetti yoo deebite olirraa Adam Faaraa ministeera maallaqaarraa ministeera itti gaafatamaa paartiiti Adam Faaraa. Amma eenyuti amma shidee immoo ministeera maallaqaati. Amma shidee. Amma shidee ministeera maallaqaa Adam Faaraa paartiidha. Somaaliidha isaan. Mustafaan Somaaliidha. Jarri guruppiidhaan deemaa jirti. Hoggaa kana ammoo isin Kadir ammoo dhiibdanii Kadir Jawaar akkasii ganda keessa deemee ilmaan keenya guuree akkas kan gaafa jettan keessanillee futanii hambaa kannaa jirtan. Abiyyi immoo akkana jee Oromiyaan dirdhaan ka Oromooti gaafa jedhu isin ammoo Abiyyi yaada isaa kana futanii ol kaaftanii diinaa afaan keessanii kanaaf dhiibbaan isin godhaa jirtan takkan jirtu jechuudha nama keessanillee futanii dabarsaa jirtan. Nu ammoo waan barbaannu Abiyyi dirdhaan ka Oromoo jee ka Oromooti. Dirdhaan seenaanis seeraanis ka Oromooti. Heera mootummaarra hin jirtu ka Somaalee ittiin jirtu. Gaafa mootummaa TPLF akka gurbaan irra dubbatisan TPLF Oromoo itti fayyadamtee dirdhaan ka Oromooti Oromoo fi Somaalee walqixa bulchuu qabdi jettee nuuf fayyadamtee jee. Never dirdhaan lafa Oromooti Somaaleetti fayyadamteeti Oromoo fi Somaalee walqixa bulchuu qaban jee nurra kaa'e malee nuufi miti. Okay? Dirdhaan ka gurguraati, dirdhaan ka maarreeti, dirdhaan never wanni ka zaman jiru. Dirdhaan ka Oromooti isin ammoo gaafa mootummaan gabbee dirdhaan keessanii kan Oromooti gaafa jiru keenya jaa qoma dhodhaati mootummaa cinaa dhaabbadhaati yaada san falmaa malee mootummaatti hin xiyyeeffatina. Gaafa ammoo mootummaatti xiyyeeffatuun dhufe wanni ittiin xiyyeeffate yoo jiraate tokko nuyi hangarraa akka Harargeetti koominiti mootummaarraa qabnu dirdhaa fi naannoo Harariiti. Waan biraa takka hin qabnu mootummaarraa xiyyeeffannoo nuti qabnu. Dirdhaan lafa Oromooti akka maaster pilaanii Finfinnee gaafa duraa falmaa ture wayyaan irratti dirdhaan ammoo lafa keenya mootummaa Oromooti kan biyya bulchaa jiru dirdhaan nu deebuu qabdiidha yaadni nuti qabnu. Dirdhaan sana ammoo wanti lafti waggaa 30 sirraa fudhatamte waggaa 3-4 sin deebitu. Dhawaataan deebiti. Dhawaataan lafa waggaa 30 nurraa fudhatamte arra gabbee muummichi ministeera afaan isaatiin gabbee dirdhaan heera mootummaarra hin jirtu lafa Oromoo turtee jedhe. Isin kan ammoo support godhu sirra jiraata. Dhugaa Rabbi isin hin jedhe. Jijjigoos hin irraanfatina kaa jijjigoos bar magaalaa jaarsootiin nu harkaa fuudhame uummata keenya. Sila jijjigaatii miti. Nuyi seenaa waan achi as baranne laata. Dura nama ollaa kee kana fudhateetu jijjiga gadda bira. Osoo lafti keetu sirraa fudhatamtee jirtu magaalaa guddittii mootummaa naannoo Somaaleetti falmuu miti. Dura mee dirdhaan tun tiyyaa jedhee ifitti qabiitti fudhadhu. Gumaa waan sin jiru. Naannoo Somaalee uga jettu atuu mataan kee diinaaf deeggaru jirta amma. No. Ani barbaadu. Diinaaf deeggaru jirta. Afaan meeffattee diinaaf deeggaru jirta. Magaalaa jaarsooti tu laal magaalaa jaarsoo. Laal. Uummata kaasii deeggaruu qaba. Binaawol. Magaalaa jaarsooti magaalaa yeroodhaaf godeen karaan hin jiru jaamee assanali. Magaalaa guddittii Somaalee uga jettu amma atuu diinaa wajjin garaa jalaan dalagu jirta ati buburreedha. Gumaa hoo gumaa fudhati yoo diinaa wayyu ati fudhadhu meeti. Daqiiqaa kiyyaanaa fudhadhee sirraa bu'u. Maaliif siin je'ee osoo dirreedha waan godinni Harargee bahaa magaalaa takka ta'uuf dandeesse magaalaa godinni Harargee bahaa jedhamtu osoo hin qabaatin magaalaan Hararii naannoo Hararii taate
Diredawaan maqaa godina Harargee baati yaamuu diddaadhaaf maqaa federaalaa godhatan. Osoo kun jiru kana bira kuttee Harar bira kuttee jijjigaan dhaqee dubbadhoo jettee neebar kun yaada fudhatama qabe. Jalqaba dirdhaan kiyya jeetii falmadhu si deeffadhu. Waasidhaaf kanammoo anaaf edesira walteenyi wali falmu osoo hin ta'in yaada mootummaan kaleessa mootummaa irra kaleessa gabbee dirdhaan ka Oromooti jee kanatu borumtii deebi'ee immoo baasawee Oromoo gingilchaa kan taane dheengadda gaafa gaafii mirgaa gaafannu Harargee irratti waa hunda isinitti hin dubbannu isinii dubbatee jiru muummichi ministeera waa hunda gabbaanee fuuldura dura kan teenyee hin dubbannu gingilchaa hin teenaa jee akkatti deefannu ni beeknaadha. Dhawaataan wanni hundi itti deemamaa jira. Isin ammoo gabbaatanii zarraaf qabaa nagadhiisaan jeena miidiyaa kana gubbatti. Ni janna. Dhaggeeffadhu Aziz ani mootummaa waan naa godhuun qabu waan na godhullee hin qabu. Nama biyya keessa taa'ee harka mootummaa eeggataa hin jiru nama akka keessanii biyya namaa jirudha. Laakiin ammoo bal'isaati yaada. Gizee sirte san fooloo barbaada. Ati bal'istee yoo yaadde nuuf yoo bal'istee yaadde nuuf ta'a. Nuti magaaluma teenya takka illee ogarree dabarsinee kan nuun qabnu. Eshi mee dirraa deeffadhu kan dura? Hunda siinii deeffannaa. Dureedhawaan keetii miti. Markaa baate yoo markaa baate bar waliigalteedhaani bulchanii jaanii gaggeessanii mi qabatamaan nu harkaa baate jettee isin harkaa baatee jirti jiiti waraqaa nuuf fide yerarra waan hin jirre takka isin harkaa baate nuun hin jiin nu harkaa hin baane harka keenya jirti ni falmanna. Oromiyaarra Oromiyaatti ni deebisnaan. Diinaal bayaan saayibaqeeti hin beenuun ganuti garuu wanni inni godhachaa jiru kimti. Alaali maayee kiyya ani tamanaatu xiqqoonaachise manaatiitu nu hunda gafacaasu deemaa santunaa No sarrakkoon qabu bayaan immoo nuti reefu irraa eegaltee aldeen fechaa jirtu muummicha ministeera galooffachuu qabnaa jechaa jirta inni immoo isaan mormaa jira. Amma yaadataa ibsatee jira bari innis gabaabdumatti isin boodee keessuma deebiin kee kujjirtan majaa ani keekaa jiru. Isaan jiru yaada kiyya nama mormaa jirtan natti cufaa jirtanidha. An beekaa isin dhaggeeffatu isin cinaa iyyuu hin barbaanne isin caqasee waan isin jettan dhaggeeffachaa jala kana taa'ee jechuudha. Still now. No hajjachaa turre gaama dilhammaatu Khadiir Jo'anyu. Waan hin taane jirus ittiin dhiisnu agartee. Faallaa deemaa jirtu waanuma ta'uun ta'a. Keessatti waan hin taane yoo hojjetu taate karaan tokko kan itti siif fayyamnu hin qabnu. Yookaan ammoo obboleessa kiyya yaada nuun addaa yoo qabaatte mana banadhuuti lallabuu dandeessa. Hanga feete. Mana kiyya banadhee lallabee si garsiisa. Diin ammoo akkasitti iyyitee asirraa qaayitee akka harree qaayitee wanni ati fiddi hin jiru obboleessoo. Akka harree qaayitee waldeeggartanii wanni isin fiddan hin jirtanii jaalattanii jibbitanii anu waas ni hima. Ni agarta. Ani ilma Harargeeti ishii. Ni agarta. Bayaan keenya waan takka illee finnuti tidii. Ana Harargummaa keetti Harargee ta'uu keetu sin beeku. Tima ani ilma afaan qal'oo abbaa feete ta'e. Allahu akbar. Awwa maal nama rabsa bayaan saayibni diinool. Maaluma taate bayaan kiyya. Maali. Abbaa fedhe ta'uu nuti magaalaa teenya takka illee ota dabarsinee kan nuuf hin qabnu agartee magaalaa isaanii dindarnuun. Akkamitti dabarsinee kan taane maalirraa aaree dira namarraa so bayaanis. Bayaan akkana sirraa waan inni gaawaniiti. Lakki wayii dura mul'ate. Yoo namaa too baate nama dhiista malee nama narrabsan. Waan inni dhoyfatee gartee oofu jiru dura saaxilamee bara. Bar diina akkanaatti warra nu fixu jiru. Namni too oofu hin jiru bara. Yaasiin Ahmed Abdi wanni jechaa jirru. Garuu ana yoo na arrabsite halkanii guyyaa taa'ii na arrabsirran kaayyanneen. Xiqqishoo takka agartee maaliif arrabni kee waa takka narraan lirrisu waa takkaas naan ni da'u. Baggaruu yeroo ati ichi dabartee lafa teenya nama biraatiif kannitee maqaa nama saniitiin yaamte immoo ogaasa rakkinatu wajji qabnaa jechuudha. Jookii godha koomentii qofalaa jira obboleessa kiyya ilaalu tolee jechaa jiru. Guyyaa qoflu obboleessa kiyyaa'e. Yaa anis taate azadwanee jechaa jirru muummichi ministeera waan jechuu kun irraa beef haa galatoomu alla magan ta'e. Hammoo ofirratti waan kana qabuu danda'u eenyu nuti uummata Oromoo jarri Somaalee waan guyyaa irraan tanaa jechaa oolan ni beektan eessa sharafutee lubuu walitti qabanii muummichi ministeera keessan manaam haasawaa Oromoo waan tan qabdu aannan gurguratanii makriba keessaa galtanii jechaati jiranii san quba qabaannee waan manni kun dalagu jiru fashaleessuu yaaluu danda'uu qabnaa jechaa haasawaa jira. Muummichi ministeera galatoomu kanaa booda ammoo nuti dalagachuu qabaadha. Muummichi ministeera kanuma jechuu danda'a. Kanaan wanni godhuu danda'u hin jiru jechaa jira.